Kan kai. Karaa Mustafaan jedhama. Karaan gaafii itti yaada dura. Wanti mataa keessadhaan malee hin jabaanne maal? Waan mataa keessadhaan malee hin jabaanne. Waa kan gosa hin beeku wallahi. Itti yaala tana jiya lisin. Waan mataa keessadhaan malee hin jabaanne. Waan beeku wallahi. Gadhoytu malee hin jabaatu. Wani sana akka gadhoytu malee hin jabaatu. Misbara. Deebistee mataan si dhukkube. Qineensi qananii qineensa gara liqimsite. Maaliif gara liqimsite qama kasi dhukkube mataan? Akka mataa sun fayyadu. Gara liqimsite. Gara liqimsee ichuma daga mataa irratti solutionii kan nu danda'a. Akkamii kan nu danda'a? Bulbulameetii ichuma bulbulama narviitiin gara sammuu keenyaatti deebi'ee sammuu kana baalaansi godhuu danda'a. Wanta fuuldura kee jiru garuu ati arguu hin dandeenye maali? Fuuldura kee kan jiru ka ati arguu hin dandeenye moo? Maaluma wanti akkasii. Fuuldura kee kan jiru kan arguu hin dandeenye. Funyaan. Funyaan. Funyaani. Funyaani galchaa. Ini taasa jiran. Bene bakka Mokkore. waan fuula kiyya dura jiru kan hin agarre maaltu jiru hunda siin argaa. Hin agartiyya. Garuu fuuldura kee jiru. Kaayyoo. Kaayyoo san gaafa bira geesse hin gartu. Anka yaa agarte garuu ishee. Sambar numaa hin gartu bakka. Hin beekne kaaya isa. Wanni fuuldura kee jiru maali?